Galata ranti galata, galata ranti galata. Sifala de gota, sifala de gota. Sena. Wangela. Akam tu? Naga Keti. Naga tu. Galata wakai jorra kuno. Naga gafat. Nama kana Ugat beda kan fide Wai wangela chura Sakana? Sakana ugat beda kan fide Okay. Ati dhuguman hojii babbareedaa hojjechaa jirta. Waan si dinqisiisu ijoolleen baay'een yeroo ammaa kana tajaajilli akka waan iddoo aarsaa qofa sagalee guddistuu qofaan akka waan ta'etti yaadaa jiru. Ati garuu nama baay'ee guddaadha dhugumatti. Yeroo ati faarfattu, yeroo ati lallabdu, yeroo ati kennaa funaantu, yeroo ati namootaaf kadhattu, keessi koo baay'ee na tuqama. Ati dhugumaan nama guddaadha. Isa kanaaf baay'ee eebbifami. Ati murteessiteertaa? Ijoolleen tokko dhufaniituma deebi'u. Ati immoo murteessitee dhuftee gamana gaafa dhuftu moo wantuma inni sitti hime qofaaf? Sinaani maalaan beeka inni kootunaan jennaan dhufe. San ta'u yaa ta'u kun. Egaa kiristaanummaa jechuun huccuu adii jechuudha. Akka kanatti jechuudha. Kanaaf namoota biyya lafaatirra jirturraa adda ta'uu sirra jiraata. Yoo siin jedhu lubbuudhaan sokkiitii addunyaa biraatirra jiraadhu jechuu kiyyaa miti. Garuu maal sin gurraacha fi adii jechuudha. Ifaaf dukkana jechuudha nuuf biyya lafaa jechuudha. Kanaaf hiriyoota hin qabde yoo ta'e hiriyoota keetirraa otoo fagaattee gaariidha. Yoo fagaachuu sitti ulfaate hojii duwwaadhaan adda ta'e. Yoo siin jedhu gaafa isaan rukutan ati jalaa kaachaa. Gaafa isaan biiraa dhugan ati maaltaa soofii dhugaa. Gaafa isaan farsoo dhugan ati qariboo dhugaa. Gaafa isaan buna dhugan ati shaayii dhugaa. Gaafa isaan halkan deeman ati immoo guyyaa deema. Gaafa isaan abjuudhaan waan hin taane argaa bulan ati immoo abjuudhaan waan gaggaarii. Isa kana fuuteerta? Ara harkaadha kiyyaa jalan jira. Ijoollee yoo qabda? Erga fuuni ijoollee kan qaban. Waaqayyoof maaltu dadhabama jedheeni. Kanaaf isa kana kiristaanummaan kee hundeen isaa gadi fagaatee dhaabbachuu isarra jiraata. Nuti tajaajiltoonni hundee keessan. Harmeen ni gajjirti. Rakkoon qabu hin deemtaa. Kanaaf ati narratti ijaaramtee jirtaa jechuudha. Maal jedha seete? Raajii Hisqeel gaafa dubbatu Waaqayyo tiksee kooti. Anumaan lafa. Wanta hundumaa isumatu naaf qopheessa. Kan immoo kan inni fideen hin jiraata jedhe. Kanaaf amma qalbii kee diddiirrataa yookiin immoo siifin karadhaa jechuudha. Isa kanaaf ija kee walirra buufattee harka kee karaa Waaqayyootti ol kaasta. Hojjedhi dhaabbadhu. Nan dhaabbadha. Ka'ii siif kadhannaa. Isa kanaaf ani siifin karadhaa. Waaqayyo immoo si gargaara. Ameen. Kanaaf homaa sodaatiin harki Waaqayyo si duuka jira, harki kootis si duuka jira.
Sakanaaf amma wanta nan sin jedhe na waliin jedhe. Yaa Waaqayyoo jedhime. Yaa Waaqayyoo jedhime. Yaa Abbaa koo jedhime. Yaa Abbaa koo jedhime. Ati jedhime. Ati jedhime. Abbaa kootii jedhime. Abbaa kootii jedhime. Kana sin jedhe duwwaa jetta. Kana sin jedhe duwwaa jetta. Yeroo kanarraa jalqabee. Yeroo kanarraa jalqabee. Mana koo. Mana koo. Maatii koo. Maatii koo. Alaa mana koo. Alaa mana koo. Hoolaa re'ee koo. Hoolaa re'ee koo. Hoolaa re'ee koo. Sa'aa nama koo. Sa'aa nama koo. Qabeenya koo marasaa. Qabeenya koo marasaa. Siif kenneera. Siif eenyudha? Maachii barbaadeeti? Callisii. Hafuurri si keessaa naan mormu tokko hin jira. Yeroo kanarraa jalqabee fayyummaa isaa gallakkisiisa. Barana qirqirfadha dhugaa girooni. Dhaban. Yeroo dhugaa giroona qirqirfadha. Isa kanarra hafuura hamaatu jira. Oh no! Eessaa dhufte? Dubbadhu maqaa Yesuusin. Silaa harmeen ergaa mana dhufika. Eenyu ajjeesettee si ergite? Dubbadhu. Mama? Maaliif mana baate? Ergamni kee maaliif? Sukkaara bituu. Hixaana aarsanii nu abaaruuf jedhan. Nuti hin danda'amnu jedhime? Nuti hin danda'amnu. Ameen. Kanaaf yeroo kanarraa jalqabee fayyaasaa gadhiisiitii si'a 9 si'a 10 dhiiti keessaa bala qabsiisiti hama uummachiisiti haxxiffachiisiti keessaa soqi. Siin jedha. Maaloo na dhukkubsitee harmeen eegaa jirti qophisee dhangalaa. Dhaga'i hafuura hamaan na yeroo kanarra jalqabee eessaa ergamtee dhufte? Mana sin jedheeti maaliif Maaliif dhufte? inni nafinnaana nufika. Eessaa si fide? Sukuma isaa bira. Diinonni baay'een harka keetti qabama siin jedheen ture yeroo duraa sana. Kanaaf amma iyyiitii si'a 8 si'a 10 iyyiitii hamuummachiisaa haxxiffachiisaa utaalchisaa hurgufaa keessaa soqi. Tokko. Sila si'a 10 iyyuu irra takkaanu nan ba'ani. Takkaanu maanu ba'u? Baay'ito. Galatooma guddaa galatooma. Guyyaa barumsaan dagatiin dilbata ganama. Hafuura salphaa sitti fakkaate. Kanaaf hafuurichi inni nu keessa jiru warraa ergamuudhaan immoo laal kun nurratti ergamee kan dhufe golgaa kana nutti haguuguudhaaf ciccirreerra. Ameen. Ameen. Kanaaf isa kana ati fudhadhu irratti kadhadheera. Kanaaf yeroo kanarraa jalqabee ati lallabatti karaa raajjutti karaa barsiisutti naanneffadhu kennaa kee. Kaleessa abjuudhaan yeroo ati faarfannaan kun nagayeera amma booda narraajaa jettee turte yeroo ati karaa irra kaattee akka saree maraattee iyyitee raajjuu si arge. Kanaaf amma maal argaa jirta? Banameera ijji kee. Banameera. Maal argaa jirta? Amma namoota
Gottota. 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 Maal baasta? Gottota. Dhoqqee keessaa. Cubbuu keessaa. Sanbata. Fuula keenya fuuldura jiru kana dilbata otoo hin taane sanbata. Sagantaa wayiitu jira. Sagantaa san ananatti hin tolu waan ta'eefu. Namoota gottoteen dhoqqee keessaa, laaqii keessaa, cubbuu keessaa harkisee baasa. Kan jedhu irratti lallabdaa eebbifate nagaan ta'e. Amma xinnoo kadhachuun barbaadaa irraa bahi maali? Barsiisaa wangeelaawii. Nagaan. Maqaan kee haa eebbifamu. Miseensota qabu 999 irratti nama tokko naaf dabalteerta. Amma miseensonni waldaa keenya 1000 guutaniiru. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Anas immoo waggaa 10 na jiraachisi. Ameen.